ayyaana fuula dura keenya jiru kana sababeeffachuudhaan meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamuu dandeenyu hunda hir'isa gatii parsantii 30 taasisuudhaan gurgurtaaf isinii qopheessanii jiran. Isa kana immoo eessatti argachuu dandeenya kan jedhuu fi meeshaaleen kunniin maal kan jedhu jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti isin biraan gama. Salaatis immoo meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu keessa soofaa diizaayina garaagaraatiin hojjetame carqee fi liizirii makaa kan qabu liizirii qofarraa kan hojjetame akkasumas carqee qofarraa kan hojjetamee fi wal keessa makaa kan qabu gatii isaa jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti kan isin biraan gata. Dabalataan qarshii 45,000 kaasee hamma qarshii 60,000tiin soofaawwan diizaayina akkamii bitachuu dandeenya kan jedhu jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti isin biraan gama. Odeeffannoo kana kan isin biraan gamu Maammoot Farniicharii irraa meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamuu dandeenyu hunda gatii madaalawaadhaan iddoo isin barbaadan isinii geessuu kan danda'anidha. Kanaaf viidiyoo kana hamma xumuraatti yoo ilaaltan odeeffannoo meeshaalee mana keessatti wal qabatan gatii isaa dabalatee eessatti argachuu dandeettan lakkoofsa bilbilaa akkamiin argachuu dandeettani akkasumas immoo dhimma gatii isaa akkamiin waliin haasa'uu dandeettan biyya ormaatti akkamitti maatii keessan biraan gachuu dandeettan kan jiru odeeffannoo isaa jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti isin biraan gaha. Kanaaf kalatti mangaruu odeeffannootti isin dabarsa. Ashama harka fuunee akkam jirtu qojontaatu jaalatamtu warra kenna warroonni yeroo jalqabaatti gara YouTube chaanaalii kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabala maatii keenya akkaataan immoo viidiyoon kun isin fayyadu kan isin toleera tanaan like godha hiriyoota keessanoo kan namoota bira gahuu qaba jettanii yaadda yoo jiraate share godha biraan gaha guyyaa har'aas akkuma kana dura baratamee fi akkuma waadaa isinii galetti meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamnu keessa soofaawwan diizaayinii babbareedoo ta'an carqee irraa akkasumas immoo liizerii irraa kan dalagaman wal makaa isaas kan dalagaman jechuun isaas carqee fi liizerii irraa kan dalagaman baay'ee gatii madaalawaa ta'een keessattuu ayyaana fuula dura keenya jiru kana sababeeffachuudhaan hir'isa gatii parsantii 30 taasisuudhaan qophee kan isiniif qophaa'ee jiru isin biraan gaha hamma xumura qophii keenyatti wajjin turaa isiniin jedha. Kanaaf akkuma jalqaba isinii kaasuu jaaletti guyyaa har'aa Maammoot Farniicharii keessatti meeshaawwan akkas viidiyoo kana irratti argaa jirtan kana warroota mana kana keessattuu kan immoo warroota meeshaa kana gurguran gatii isaa tokko kan nutti himan ta'a jechuudha. Ammas irra deebi'uudhaan warroonni haaraa taatan subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa soofaan as biratti argaa jirtan kun akkuma argaa jirtan teessumni isaa liizerii irraa kan hojjetame garee hirkannaa isaa carqii irraa kan hojjetame jechuudha. Carqiin isaas halluun akka argaa jirtan kanatti baay'ee bareeda. Kanaaf soofaan kun nama meeqa teessisuu danda'a akka tilmaamaatti nama hamma meeqa teessisuu danda'a? Nama 9-8 qaba. Nama hamma 9-8 qabachuu danda'a. Jaalalli jiraannaan ammoo isaa olis ni qabata jechuu barbaada. Kanaaf gatiin isaa meeqa ta'a amma akka jiru kanatti? 55,000 hamma 60,000 yoo qopheessan bitachuu dandeettani keessan taasifachuu dandeettan isin jechuu barbaada. Akka argaa jirtan kanatti meeshaa baay'ee tokko bareeduudha. Halluu biraas yoo barbaadan diizaayinuma kana fakkaatuun halluu biraatiin yoo barbaadan isinii hojjetamuu ni danda'a akkaataa fedhii keessaniitiin. As birattis kan argaa jirru diizaayinuma isaa fakkaatu liizeriin isaa adiidha kan dura gurraacha. Carqiin isaas akkuma argaa jirtan kana innis saayiziin isaa akka bal'inni isaa hammi namanni qabatu waluma qixa. Kanaan qixadha. Bifa halluu carqii fi leezarii isaatti garaagarummaa qaba malee akkaataa teessoo isaa baay'ina nama inni qabdu akkuma dura si agarsiisan nama 9-8 qabata gatii isaas 60 akka 55 kan waamudha jechuudha. Gatiin isaas walumaa fakkaataadha. Akkaataa waliigaltee keessaniitti 55,000 hamma 60,000 qopheessan bitachuu dandeettan dhuftanii daawwachuu dandeettan. Namoonni amma bitachuus karoora hin qabne yookaan ammoo horiin harka keessan hin geenne ilaaltanii yeroo barbaadan bitachuu dandeettan daawwachuu dandeessan jechuu barbaada. Kunis kan biraatti harka argaa jirtan meeshaa baay'ee tokko bareedudha. Kun saayiziin isaa kaawwaniin qixa. Gatiin isaas sanniiniin wal fakkaataadha jechuudha. Meeshaa saayizii isaa haa ta'u diizaayinii isaa wanti garaagarummaa inni qabu carqiidha. Namoonni kana barbaadan kan bitachuu kan jira. Seenuu fi bifa halluun carqii fi halluun leezarii isaa garaagarummaadha malee tokkoffaan isaa diizaayinii akkuma si argisiisee baalaalkaa isa jedhamudha. Kunis isa kanaan ammoo baalaalkaa miti normaal teessoodha. Akkuma gurraachi kun baalaalkaa isa jedhamudha. Garuu ammoo hammi namni inni qabatu nama 8 akka 9 achii olis qabachuu danda'a. Bakka kana namni barbaade ciisuu kan barbaade taa'uu ni danda'a jechuudha. Kun ammoo gatiin isaa kaawwaniin tokko kun algaa kan hin taane kun achi biraas qaba haala teessumaatiif gara na baateerti malee biraa kana qaba. Kanaaf kan as keessa jiru kanaan alattis kan biraa yoo barbaadan kanas bitachuu barbaadan dhuftanii fudhachuu bitachuu ni dandeettani. Iddoo isin barbaadan isin geessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf odeeffannoo dabalataa dhimma gatiis haasa'uu yoo ta'e akkasumas ammoo iddoo isin geessuus himuus yoo barbaadan lakkoofsa asirra jiru kanaan bilbiltanii odeeffachuu yookaan ammoo waan gaafachuu qabdan gaafachuu waan ajajuu qabdanis ajajuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Inni kunis haaraa gatiin isaa gam kun gatiin isaa akkuma dura siin jedhan kaawwaniin 55,000 kuma 60 akka gurguramu kana guutuu carqiidhaan hojjetama kun. Kun gurraachisaas keelloon kun boorri kunis carqiidha. Carqiidha guutuun isaa akkuma fedhii namaatiin qophaa'e.
Kanaaf isin diizaayinuma kana namni barbaade guutuu isaa liizerii gochuu soo barbaade hojjechuu ni danda'ama miti. Akka kaanis keessa makaa gara tokko halluu carqii gara tokko ammoo liizerii gochuu barbaadatin ni danda'ama jechuudha. As biratti kun guutuun isaa liizeriidha. Achi biratti akkuma kaaniiti jechaadha. Gatiin isaa akkam kaawwaniin garaagarummaa qaba. Kaduraasaniin tokkuma kuma 60 qopheessanii fi amma kuma 55 akkaataa walii galtee kennaatiin bitachuu ni dandeettanii kun guutuun isaa akka argaa jirtanii liizeriidha. Baay'ee tokko bareeda. Liizerii makana carqii qofa gochuus ni dandeettanii keessa makaas akka carqiin isin galchuu barbaadan ajaja keessaniin ni hojjetama. Guutuu isaas carqiis gochuu ni dandeettanii jechuu barbaada. Kanaaf meeshaawwan kanaaf kan gammasan biraan ga'ee babbareedoo kanneen haarawaa kan ta'ani bitachuu barbaadan gatii amma maqaa isin dhoofne kanaan yookaan immoo kanaan alatti diizaayina biraas haa ta'u halluu biraa yoo barbaadan ajajachuu bitachuu ni dandeettanii jechuu barbaada. Dabalataan ammoo toora sooshaal miidiyaa isaanii Muhammad Farnicherii TikTokii, Telegiraamii fi akkasumas Feesbuukii, Yuutuubiinis jira jala seentanii guyyaa guyyaatti meeshaawwan haarawaa jiran diizaayinoota ammayyaa moodernaayis kan ta'an ogeessota ciccimoo kan hojjetame jala argachuu dandeettanii halluus filachuu dandeettanii akkasumas suuraadhaan achi jira waan ta'eef buuftanii namoonni biyya keessa hin jirre maatii keessan tokko nama firaa haa ta'u nama isin bituu danda'atti ergitanii bitachuu ni dandeessan jechuu barbaada. Waan hortanii galatuma galanii keessan jechaadha viidiyoo biraatiin hamma walitti bilutti baay. Yanu dana nu basa na misanu basa na misanu bas kur magana ka jabar bata ka yewa kanu dage iti di kurbasa iti nama iti nama iti sana Yoya Jalao Galchumti nagaa keessan nagaa horiin wal gula galee eegalee keessan galee eegalee maarree waariin deemu riyaasa jaalanii Obbedan sole ballo naqabi jaala kiya Obbedan sole ballo naqabi haree kiya Obbedan sole ballo naqabi aadaa tiya Obbedan sole ballo sirbaan kabaroo colle Obbedan sole ballo sirbinee bonkoo tolle Obbedan sole ballo naqabi oraagaani Obbedan sole ballo naqabi maatiini Obbedan sole ballo naqabi ookooni Obbedan sole ballo deebisi aadaani Obbedan sole ballo nukalee aadaa qabna Obbedan sole ballo kenna bootiin janna Obbedan sole ballo bara toora akaani Obbedan sole ballo shittoolee mara lolle Obbedan sole ballo dogganne waan keernarraan Obbedan sole ballo yosanoo bekeerarre Obbedan sole ballo ariine golarrarre Obbedan sole ballo gola intala